waraabina illee innaa nallee waraabina isitti illee ergina misterii taanee amma naaf isin faamiliin waliin mari'anna jechuun mari'annatti tapha asabata naaf isin taphanu san irratti jechuun faamilii kenna yaa tokko tuqa yoo dhugaa dubbii dhugaa bichaas itti fashu innaa waan isin hin jedhu jaartiin jaarsa jalatti mo'amtee buluu qabdi isin galee yoo isin ta'e lakkoofsa tokko yoo taane ta'e immoo lama godha rakkoon hin jiru maalii fi dhugaa haina haqachu jaartiin jaarsa jala mo'amtee buluu qabdi incaacu abba namni idan hagubat illee xancaaca'u ta'a berii da isaa taphannee fiqirii uummanni nuu qabu kan agarsiisa jaalala hisbii kunuu uummanni kunuu qabu kan agarsiisa jechuudha incaacu nan caancaana kana gammada baga dhufte eebbisaa baga dhufte dhageettanii jirtan gammee sanbata dhufaftee beeke isinii galee yaa dhugaadha kunu tifoozoo warri lakkoofsa tokkoo baay'ee jechuudha akkasii gabbuutanii profaayilii kiyya kanarra buufadhaa nama rakaadhaa sultii bara naafsi gasti irratti hojjaan baaneera eduma natti himte achi gorte bisaan carcaras goradaan jedhe taphni sadii waan ta'eef akkoo hin jiru sultii awwala ana mo'ata eegarii isin mo'ata ana mo'ata eegarii that is big game akkas ta'uu qaba akkas ta'uu qaba jennee yaadna way baala gisee gammada ibsishaa fi maakiin jaalala qofa osoo hin taane safti dhuftu geema waliin qabachuuf jedhame isaan lachuu deeggartoota bitaaf mirgatti kan qaban yoo ta'e deeggartoota jidduutti mormii yoo uumamu eenyu akka deeggarree eenyu akka dhiifnuuf giraanu gabba'e dhaadannaan jara lamaanii xoorinatti gurguddaa addunyaarraa sadaffaa yookaan gara afuraffatti fuuldeeffate kan fakkaatu eenyuuf immoo hatamuun dhaadannoo jabduu turte ammoo dubalina kan simraan guguyyoo harooti yoo yaa kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya aagaa dhagaa dubbii dhugaa fi irratti illee adda baafachuuf nutti ulfaate warroonni jaalalaan tibbana fuul miidiyaalee hawaasaa qabbaneessee qorriirraa gara uwwisa tol deebisuun abaaboof warqii facaasuudhaan beekamu haala kaniif guyyaa gara laayivii kana gaafa gadhufaa namoota kuma lama hanga kuma sadii kuma kudhaniif jala gurrachuun deeggartoota hedduun guutamanii jaalala magarsaa turan keessaa ibsishaa fi maakiin amma immoo duuba tapha hedduu keessatti ibsishaan mo'atuu isaatiin amma wiinii 40 ol waan irraa fudhatee jiruuf gara taphatti deebina jechuudhaan beellam jabduu kana qabatte jedha sanbata yookaan sabti harkaan sa'aatii 10 boodatti jechuudhaan beellama guddaa kana kan qabaate namuu deeggartoota keenya humna qabnu laallaa dubbaratti argaman deeggartoonni ibsaa jaartiin akkamitti jaarsa mo'atti nuti lubbuun nu bada maleef duban deebinu jechuun waan qaban gadi tuullatanii misaa'ilii isaanii qopheeffatanii waan ta'an fakkaata warri maakillee jabduu oromooti kamitti namni mo'ata garuu jaarsa mo'achiisuun nutti ulfaatullee nulleen tarkaanfii culqaa keessa deebii qabna fudhanna jechuun sibira jirra janii harka lafa alguuruu isaanii dubbatan dubbiin nama qooddee gara deeggaru nama wallaachifte hurrii jennu maruun jedhuunfanni dhadhaabbataa jiru tun ulee harkarra guddatte fakkaachuun waan dubbannu kuma dhiifnu wallaalle arrabnu shaatee guyyaa sana eeggachuu gubbaratti argaman giiftarallee garaa rora'ee gamanan darbamoo gamasin darba jechuun jidduu kana wuli akka tiitessa afaan mana gara wallaalee utaalaa jiraachuu isaaniiti dubbiin tunullee waan jabeessite fakkaatti wal argaan keenya guyyaa sabtii eenyu akka deeggaruuf eenyu akka jaallattan dubbiin keessatti siyaasa feechitii qabdi waan dhibe fakkaata waan dhaggeeffattaniif galatooma nageenno asfaraarraa jiras jedha maakiin ta'ee nuti yoo jedhanii waaman osoo warri hiriyyoonni isii waamanii maakii ibsaa jedhan malee
maakii warra isii jedhaniitiin warra saniin isii waaman. Ta warra kanaa taateerti bakka warri sun homaan beeku. Wanti isaan irraa qaban gumaa bicha yoo ati ilkaan cabsite yoo harka ija isii ittiin laalti jedhanii kennanii bar ittiin si laalti ittiin si bareechisti. Ija isiin dhayin jedhaniin ija isiin tuqin harka ammoo ittiin nyaatte ittiin hojjettee si nyaachisti jedhaniin gurra waan badaa keessirraa dhageetti jedhaniin kana hunda dhaamanii fi wanti biraa guutuun ammootu keeti maqaayyuu maakii wayita jedhan ta ibsaa jedhan malee ta warra saniin jedhan kanaafuyyuu nu maakii teenna ammoo bareechisnee ibsaa biraan geenna san booda isaantu horata akkasitti yaada isaaf ammootu maal kaayarre galgala san dhoysisaa mana qabaa jedhanii laal erga fudhatee gale booda mana ijaarraaf jedhanii ganama subii san ka'ee warri isaa sun mallaqa walitti qabee hadduma san mana bitaaf waan isii barbaachisu san guyyaa san guutaniif isaa. Maakiin teenna bakka homaan qaba warri garasiirra maalirraa qaban. Fudhadhaa rakkoon hin jiru fudhadhaa. Oromiyaaf kenna gubbaa yookiin Oromiyaaf kenna. Nullee kana beeknaaf waan hin beeknes keessatti irraa baraa. Akkana shamaraatti waan akkanaa jiru gara dhiiraatti noo jira. Warri irri ammoo maal qaba si fakkaate amma. Wala yuubsaa jedhee biraara. Teennaa sin jedhe beekte ankara isii goree beekte. Maakiin teenna. Gara dhiiraatti noo jira. Oromiyaa kenna. Murtiillee. Dhufee meelaan. Amma laan waan ajaa'ibaa.